hojiiwwan misooma qonnaa akka biiroo qonnaa Oromiyaatti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti inishatiiviiwwan gurguddaa bocuudhaan hojiin hojjetamaa jiru. Hojiiwwan jajjabeessan naannoo keenya keessatti akka galmaa'an taasifamaa jira. Keessumaa ilaalama ida'amuutirraa kan madde tarsiimoon misooma qonnaa keenya qonnaa fi horsiisee bultoota naannoo keenyaa fayyadamaa taasisuu akkaataatti hin danda'amuun bocamee hojiin jalqabamee jiru jijjiirama gurguddaan fidee jira jechuudha. Biyya kana keessatti jijjiiramaan duratti qonni maqaa qofaan akka dinagdee guddaa tokkotti yaadame kan itti dubbatamaa ture. Haa ta'u iyyuu malee immoo qonna kanaaf xiyyeeffannoo guddaan kan hin kennaminiif sababa xiyyeeffannoon hin kennaminiif immoo oomishaa fi oomishtummaan qonnaa keenya gadi bu'aa ta'ee bakkeetti argameetu jira jechuudha. Gadi bu'aa ta'uu qofa osoo hin taane qonna yeroo lamaa sadii oomishuun waggaa keessatti oomishuun danda'amu yeroo tokko qofarratti hidhamee hooggansi ogeessi qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan keenya waan hojjechuu qabu osoo hojjetin hafuu isaatirraa kan ka'e qonni naannoo keenyaa haa jennu qonni biyya keenyaa baay'ee duubatti ta'ee ture jechuudha. Egaa kana giddu galeessa godhachuudhaan mootummaan jijjiiramaa erga jijjiiramaatii asitti maalinni rakkoon qonna keessatti nu mudateetu jiru. Qonna kana akkam goone jijjiiruu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffannoo guddaan kennamee hojiitti galameeti kan jiru. Keessumaa baadiyyaa keessatti wanni guddaan akka biyya kanaatti akka naannoo keenyaatti fiduun nurra jiraata jennee hojjechaa jiru. Utubaawwan misoomaa 4 gurguddaa qabannee utubaawwan 4 qabataman kanarratti jijjiirama fiduu yoo dandeenye naannoon keenya uummanni keenya qonnaan bulaa horsiisee bulaan jiraatan magaalaa keenyaa dinagdee qonnaatirraa fayyadamaa ta'uu danda'a jedhamee yaadamee hojii gurguddaan jalqabamee jira. Keessumaa wabiin midhaan nyaataa maatiin of danda'u irratti hojiin naannoo kana keessatti hojjetamuu danda'u hojiin misooma qonnaa gama hundaanuu damee hundaanuu hojjetamu wabiin midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee isaa taphachuutu irra jiraata bahuutu irra jiraata jennee kallattii guddaa tokkoo fi utubaa guddaa tokko goonee wabiin midhaan nyaataa mirkaneessuu irratti hojiin jalqabnee jirra jechuudha. Hojiiwwan wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu irratti jalqabne kanan jijjiiramoonni gurguddaan naannoo keenya keessatti akka isaan dhufaniif hojiiwwan kun maal fa'aa irratti yoo xiyyeeffanne wabii midhaan nyaataa kana mirkaneessuu dandeessisa kan jedhu gama hundaaniyyuu kan addaan baasuudhaaf yaaliin godhameetu jira. Keessumaa toorawwan xiyyeeffannoo naannoo kanarratti xiyyeeffachuu nurra jiraatu toorawwan xiyyeeffannoo 9 addaan baasne toorawwan xiyyeeffannoo 9 addaan ba'an kan inishitiivoota utubnee yoo deemna ta'e waliigala utubaawwan 4 galmaan keenyaa kan amma kaasaa jiru immoo utubaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu jennu kana mirkaneessuu dandeenya kan jedhu qabannee jechuudha kan hojjechaa jiru. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti tokkoffaa oomisha dabaluun baay'ee barbaachisaadha. Oomisha kana dabaluudhaaf immoo waa lama hordofuun baay'ee barbaachisaadha jenneeti kan jalqabne. Tokkoffaa lafti nuti qabnu lafa bal'aa qabna. Lafti bal'aan kun oomishaan uffifamuu irratti hanqina mataasaa danda'e qaba. Kanaafuu ammallee lafti hin tuqamin waan jiruuf lafti tokkollee lafa bahuun irra hin jiraatu. Lafti tokkollee agawuu buluun irra hin jiraatu karaa jedhuun kabajamoo muummichi ministeeraa keenya Looreen Nagaa Addunyaa Dr. Abiy Ahmad kallattii isaan kennan akkasuma immoo akka naannoo keenyatti immoo kabajamoo pirezidantiin keenya kana qabatanii kallattii kennameen lafti lafa bahuun irra hin jiraatu lafti agawuu buluun irra hin jiraatu kan jedhu kanaan bal'ina lafaa akka dabaluu dandeenyu karoorfamee hojjetamaa ture jechuudha. Bal'ina lafaa dabaluu irratti hojii gurguddaa jalqabneetu jira. Jijjiiramaan duratti lafti naannoo keenya keessatti qotamu hektaara miliyoona 5 hin dabarre. Har'a jijjiiramoonni gurguddaan dhufanii hektaara miliyoona 11 fi tuqaa 5 irraan ga'uun danda'amee jira jechuudha. Kun kan bona keessa qofatu ganda keessa qofa hojjetamu jechuudha. Bona keessatti hojiiwwan misooma jal'isiitiin hojjetamuu irra jiraatu kanaan dura hojjetamaa ta'u kan hin turre jalqabarraa kaanee jijjiiramaa asitti yeroo ammaa lafti hektaarri miliyoona 4tti lakkaawwamu oomisha keessa galuu akka danda'u taasifamaa jira jechuudha. Kun misooma qamadii bonaatiin hojjetamaa jiru ilaaluu dandeenya.
kuduraa fi muduraawwan adda addaa iddoo adda addaa irratti hojjetamaa jiru ilaaluun danda'ama. Jijjiirama irratti kan qamadii qofa fudhannee yoo ilaalle bara jijjiirama bara initiatiivii keenya jalqabnu hektaara 7,000 jalqabne har'a miliyoona 4 ga'uun jijjiirama baay'ee guddaadha jechuudha. Oomishni naannoo kanatti kanarraa argamu oomishti kuntaalli miliyoona 100 ol kan ta'u argamuu akka danda'u tilmaamni oomisha duraa agarsiisaa jira jechuudha. Kana jechuun oomishti kuntaalli miliyoonotaan lakkaa'amu kun gabaa keessatti gaafa galu agam wabii nyaatataa uummata keenyaa kan baadiyyaas haa ta'u kan magaalaa mirkaneessuu akka danda'u agam qaala'insa jireenyaa hir'isuu akka danda'u hundi keenyaaf ifa ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee lafa bal'isneetu hin deemna gama biraatiin immoo oomishtummaa guddisuutu nurra jiraataa jennee gama lammaffaadhaan qabanneetu kan hojjechaa jiru jira jechuudha. Oomishtummaa guddisuudhaaf maaltu hojjetama? Oomishtummaa guddisuudhaaf tokkoffaa qonnaan bulaan horsee bulaan keenya kilaasteraan akka inni gurmaa'uu danda'u hojii gurguddaan akka hojjetamu taasifamee jira. Lafa naannoo keenya keessatti jijjiiramaan dura lafti hektaara 300,000 kan hin caalletu kilaasteraan hojjetamu. Jijjiiramaa asitti lafti hektaarri miliyoona 8.5 kan ta'u lafa qonnoo harka 80 ol kan ta'u kilaasteraan uummanni keenya qonnaan bulaan keenya gurmaa'ee hojjechuu jalqabee jira. Kun kan misooma midhaanii qofa fudhannee too gaafa laalu. Muduraa irratti, kuduraa irratti, buna irratti gama adda addaatiin beelada dabalatee kilaasteraan hojii hojjechuu jalqabne immoo bal'inaan deemamaa jira jechuudha. Kanarraa ka'ee lafas bal'isnee gama biraatiin immoo oomishtummaas daballee yeroo hojii keenya yeroo hojiin qonnaan bulaan kun maasii isaas irratti dabarsus dabalee akka deemuu danda'u xiyyeeffannoo addaatiin hojii gurguddaan hojjetamaa turanii jiranii hojiiwwan hojjetamaa jiran kanaan jijjiiramni guddaan naannoo keenya keessatti dhufuu jalqabee jira. Bara baraan akkas lakkaasuudhaaf yaale lafti nuti ganda keessa qonnu, lafti nuti bona keessa qonnu, lafti nuti arfaasadhaan qonnu dabalee jira. Lafa qonnaa qofa osoo hin taane immoo oomishni achirraa argamus dabalee jira jechuudha. Oomishni kuntaalli miliyoona 120 ol kan hin taane jijjiiramaa duratti yeroo har'aa oomishti kan gannaa qofa fudhannee too gaafa laallu oomishti kuntaalli miliyoona 300 fi miliyoona 68 kan ta'u hin sassaabamaa jennee ammarra geenyetu jirra jechuudha. Kun kan yeroo tokkoon qofa qonnaan bulaan keenya oomishu bona keessatti ganda keessatti qofa oomishudha jechuudha. Kan immoo bona keessatti oomishu qamadii daballee ta'utti daballee gara inni deemu hundi keenya tilmaamuun hin danda'ama jechuudha. Kanarraa kaanee jijjiiramni naannoo kanarratti dhufaatoo jiru jijjiirama guddaatu dhufaatoo jira. Kanaaf wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu irratti xiyyeeffannoo guddaa kenninee hojjechaa jiru. Oomishoota wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu danda'anis addaan baasneet kan irratti hojjetamaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf oomishoota wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu danda'an jennee oomisha uummanni keenya hawaasni keenya kan baadiyyaa kan magaalaa sooratu fi haalli qilleensa naannoo keenyaa mijataa fi ta'e irratti bonaanis gannaanis arfaasadhaanis akkas lakkaasuudhaaf yaan bal'inaan hojiin kun jalqabamee hojjetamaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf qamadii irratti hojiin nuti jalqabneetoo jiru hojii bal'aa. Lafti qamadiidhaan uffifamu waggaa waggaadhaan dabaluu jalqabee jira. Oomishti qamadiidhaan nuti uffisnu waggaa waggaadhaan dabalee jira. Oomishoonni kanaan dura naannoo keenya keessatti hin turre fakkeenyaaf kan akka ruuzaa ruuzni naannoo keenya keessatti turre. Inishetiiviidhaan goonee erga hojjechuu jalqabne as bakka jirre kaasnee lafti hektaarri miliyoona 1.5 amma ta'utti kana uffisuu hin danda'amee jira. Ruuzii kana dhiyeessuu qofa immoo osoo hin taane ruuzni qotamuu qofa osoo hin taane ruuzni qotame kun immoo qonnaan bulaan keenya maashinaa wajjin akka inni wal baru taasifamaa jira. Ruuzaas qotaa ruuzni sun akkaataan inni ittiin qulqullina isaa eeggatee ittiin oomishamuu danda'uuf poolisharoonni adda addaa maashinoonni adda addaa qonnaan buloota keenyaaf immoo akka dhiyaatu taasifamaa jira. Kun oomishas dabala gama biraatiin immoo indaastiriidhaan qonnaan bulaa keenya walittidha akkaataa ittiin deemuun jalqabnetu jira jechuudha. Kun jijjiirama baay'ee injifannoo guddaa inishetiivii muummichi ministeeraa keenya bocaneetu hojjetanii jechuun danda'ama. Dhimmi wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu jenneetoo kaasatoo jirru kun qabatamaadhaan uummanni keenya waan hojjechaatoo jiruun uummanni kaleessa qamadii kadhachaatoo ture har'a qamadii kadhaa keessaa bahee seeftii neetii keessa warri ture seeftii neetii keessaa akka isaan bahan taasisuu irratti iddoo guddaa godhatee jira. Uummanni bal'aan naannoo kanarratti deeggartummaa jalaa bahee gara oomishtummaa isaatti seenuu jalqabee jira. Kun wabii midhaan nyaataa qonnaan bulaa horsee bulaa keenyaa akkasumas jiraataa magaalaa keenyaa mirkaneessuu keessatti gaheen inni qabu baay'ee guddaadha. Kun agarsiistuu guddaadha jechuudha.